Hello guys, part 11, 1.6 about stoichiometry. At the end of this section, student will be able to Johanna Bodara Biahogabdenechueganifi Matadure Hanaf Neboda. Stoichiometry is study of the quantity composition of substance in the relationship that exists between the reactant and the product involving chemical reaction. Stoichiometriin maal qo'ataa hariiroo reactantii fi product gidduu jiru jechuudha. Quantity of compositionii reactantii fi product gidduu jiru hariiroo isaanii kana maal godhaa ni qo'ata jechuudha. In other words, stoichiometry is study the amount or ratio mole mass volume for gas of reactant in the product. Akkasumas maal qo'ataa ammauntii yookaan ammoo moolii maasii isaadhaa hanga isaadhaa vooliyuumii yoonii fi gaazii ta'e reactantii fi product irra jirullee maal godhaa kanii fi qo'atu jechuudha. Stoichiometric calculation are based on the following two major principles. Qajeelfamoota ijoo lamarra dhaabbachuudhaan stoichiometricin maal godhuu dandeenya calculation godhuu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa the composition of any substance in the chemical equation should be expressed by definite formula. Compositionii elementii substance kamiyyuu ka compositionidhaan jiru ka chemical equation keessa compositionidhaan jiru dirqama maaliin ibsamuu qaba? Definite formula isa definite formulaatiin ibsamuu qaba. Inni lammaffaa the law of conservation of mass must obeyed. Law of conservation of mass dirqama maal ta'uu qaba? Sirrii ta'uu qaba jechuudha. Obboomamuu qaba jechuun isa sirrii san ta'uu qaba jechuun maasiin reactant irra jiruu fi maasiin product irra jiru walqixa dhufuu qaba jechuudha. Eeganii fi walqixa goone booda stoichiometriidhaan calculate godhuu qabna. Note that stoichiometric calculation are done for balance chemical equation. Stoichiometry kan calculation goonu equationii maal ta'e equationii balance ta'e calculate goona malee isa ka balance hin ta'iniin calculate godhuu hin dandeenyu jechuudha. 1.6.1.1 molar ratio in balance chemical equation. At the end of this section, student will be able to deduce mole ratio from balance chemical equation. Stoichiometry problem of this type of called either mass or mole problem dha. Problem stoichiometry dha. Mass yookaan mole dha. A balanced chemical equation provide information about nature, mass, number of mole, number of molecule or atom of reactant in the product dha. Equationii balanced ta'e sanii maal nu kennaa? Information nature elementii sanii nature compound substance sanii jechuudha. Nature isaadhaa uumama isaa, maasii hanga isaa, moolii isaadhaa, molecule isaa yookaan ammoo atomii reactantii fi product san information gaanu kennaa jechuudha. Equationii balanced ta'e san. For example, consider the reaction of hydrogen with nitrogen produce ammonia. Nitrogen to react with hydrogen to form hydrogen 3 ammonia no kennaa jechuudha. Yeroo kana balance godhuuf 2 3 hydrogen 6 ammonia 2 san booda inni kun maali balance ta'e maasiin isaas keessa jiru nature isaadhaa moolii isaadhaa atom molecule isaadhaa hunda maal nu godhanne information gaanu kanneen. Amma yeroo kana maasiin nitrogenidhaa meeqa? Maasiin isaadhaa 14 baay'isuu 2 maal nu kenne amma waa'ee maasiidhaa nu kenne jira jechuudha. Akkasumas hydrogeniin maasiin isaadhaa takka 2 baay'isuu 2
as 3 waan jiruuf baay'isu 3 6 jechuun maal nu kenne haayidroojinii maasii isaadhaa 6 jechuun haayidroojinii hammanaatu asitti argamaa waan jiru maal nu godhe information isaan nu deessaa jechuudha. Akkasumas amooniyaan meeqaa 2 14 ida'uu 3 17 baay'isuu 2 34 maasii hangam giraama hangamtu argamaa maasii isaadhaa yoo 34 isa kana maal nu kennee jira information isaadhaa nu kennaa jechuudha. Akkasumatti maal nu kennaa atoomii mooliidha moolillee kam nu kennaa 1 mole of ammonia moolii naayitiroojiinii moolii hanga takkaatu jira jechuudha. 3 mole of oksijiinii 3 mooliitu argamaa 2 mole of ammooniyaa moolii 2tu argamaa. Isa kanallee maal goone jira amma baalaansii chemical equation irraa adda baafannee jira. Akkasumas maal nu kenneen the number of molecule or atom reactant in the product akkamiin nu kenna atom yookaan molecule isa jiru argachuu dandeenya jechuudha. 1 mole of substance equals to 6.022 times 10 the power of 23 kan inni jechuudha. San boodarra mole of atom of nitrogen argachuudhaaf 1 moolii qabaa jechuudha. Elementiin kun 1 moolii qabaa 1 mole of ammonia equals to x yeroo kana criss baay'ifnaa mole cancel by mole san booda gisee criss baay'ifnee 1x equals to 1 times 6.02 times 10 the power of 23 yeroo kana maaluma dhufa ammooniyaadha 6.022 times 10 the power of 23 manuu dhufa jechuudha. Yeroonii fi ammooniyaadha ammooniyaa atomiin isaadha meeqa 6.022 times 10 the power of 23 dha jechuudha. Haayidroojinii 1 mole equals to 6.022 times 10 the power of 23 san booda meeqa 3 moolii qabaa jechuudha. 3 mole equals to x gisee baay'ifnee criss 1 x mole equal 3 times 6.022 times 10 the power of 23 qabnaa jechuudha. Yeroon ife kana waliin baay'ifne over 1 mole moolii 3 bira jirtuu fi moolii wal dhaamsitii yeroo kana isa kana waliin baay'iftanii haayidroojiniitis akkasitti argachuu dandeenya. Atomii yookaan molecule of as keessatti argamu. Ammooniyaatis akkasumatti barbaannee baafnaa jechuudha. Atomii ammooniyaa keessa jirus nuuf kennaa jechuudha. Atomii ammooniyaa keessa jiru as 3 jira waan ta'eef ammooniyaatis akkasumatti 2 mole asii qabaa 1 mole equals to 6.10 the power of 23 2 mole equals to x cross akkas goonee isa kanaas argachuu dandeenya jechuudha. Inni kun waa'ee asirratti nu agarsiisaa jiru. Okay, inni as jiru kun about balance chemical equation information about nature mass of molecule isa kana kan nutti himu isa asii gaditti argamu kana jechuudha. Irra deebinee ilaallu. For example, consider reaction hydrogen react with nitrogen produce ammonia 3 mole of hydrogen 1 mole of nitrogen react to produce 2 molecule of ammonia. The equation can also represent the reaction 3 molecule kareeffannetti 3 molecule mali 3 times 6.02 times 10 the power of 23 yeroo inni waliin baay'iftan argachuu dandeessan haayidroojinii jechuudha. Ammooniyaatillee 1 times 6.02 times 10 the power of 23 ammonia yield 2 mole of ni baay'istaanii 2 times 6.02
2 times 10 the power of 23 molecule ammoniaadhaaf jechuudha. The same equation can also tell us combination of mass of hydrogen with mass of ammonia to yield the mass of ammonia and nitrogen ammonia. This can be further represented as follows. Wantoota reefu dubbanne san hundi as keessa jiraachuu nitrogen, hydrogen, ammonia, 1 molecule of nitrogen, 3 molecule of hydrogen, 2 molecule of ammonia molecular interpretation, 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen, 2 mole of ammonia molar interpretation da mole da inni kun molecule da mass da mass interpretation da calculation based on chemical equation stoichiometric problem are classified into mass volume mass volume problem mass relationship. At the end of this section, student will be able to solve mass problem based of given equation or use the conversion factor fayyadamuudhaan. There are 2 methods solving mass problem. Karaa lamaanii mass problem kana arguu dandeenya solve godhuu dandeenya jechuudha. Inni tokko mass ratio, inni tokko mole ratio method. Mass ratio method halalu. In this method, the mass of one substance is determined from the given of other substance using this step. Maasii substance tokko kan murteessuu dandeenyu maasii substance biraadhaa kan kennameetiin jechuudha. Step asii gadi kanaan maal godhuu dandeenya balance godhuu dandeenya jechuudha. Step tokkoffaarratti balance chemical equation barreessuu qabna jechuudha. Bifa balance ta'een elementii san barreessuu qabna. The place the given mass above the corresponding formula. Maasii nuu kenname san maasii nuu kennameenii maasii nuu kennamin murteessuu dandeenya inni maasii nuu kenname fakkeenyaaf A yonne maasii san nuu kenname maasii A dhaa fakkeenyaaf 2 gram nuu kenne 2 gram jennee abbaaf irra barreessina. Kanii fi barbaachuu deemnu san ammoo X above formula of the substance whose mass is determined to be determined. X immoo kanii fi barbaadu deemnu kanii fi hin beekne san gubbarra keenyaachuu fakkeenyaaf B maasii isaa hin beenyu isa barbaadu deemnu X gubbarra kaayannaa jechuudha. Step sadaffaarratti write total molar mass of substance below formula. Each substance tokko substance isaadha molar mass isaa barreessinaa jechuudha. A nama molar mass isaa 6 yoo ta'e 6 molar mass habiitillee akkasumatti yooniif 3 ta'e 3 mol jennee jala barreessinaa jechuudha. San boodarra total molar mass is the molar mass of substance multiply by coefficient. Coefficientidhaan ni baay'ifnaa jechuudha. Molar mass imma kanaa 6 jenneemi yoonii fi as coefficientiin 2 jiraatte baay'isuu 2 yeroonii fi akka reefutti fakkeenyaaf yoo akka jiraatte baay'isuu takka goonee deemnaa jechuudha. Step 4 step up production solve X dhaaf ni barbaadda jechuudha. Ammaasitti maal jaa how many gram of aluminum metal must be heated to produce 20.4 gram of aluminum peroxide. Aluminum oxide oomishuudhaaf giraama aluminiyemii hangam takkaatu maal godhuu qabaa dirqama hangam takkaan nu barbaachisaa jechuudha. Isa joosan waliin ilaallaa jechuudha. Maal aluminum oxide oomishuudhaaf giraama aluminiyemii hangam takkaatu hiit godhuun ni barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf aluminum plus oxygen 2 aluminum 2 oxygen 3. Amma yeroo kana maal jennee
Steepii tokkoffaarratti dirqama maal ta'uu qaba? Baalaansii ta'uu qaba. Aluminium 2, aluminium 1, aluminium 2 baalaansii ta'e baalaansii hin taane, oxygen 3, oxygen 2 baalaansii ta'e baalaansii hin taane maal godhuu qabna? Baalaansii godhuu qabna. Oxygenii baalaansii godhuudhaaf oxygenii as jiru 3. Oxygenii as jiru kana yoo 3 goone oxygenii as jiru 3 goonaa meeqa ta'a? 6 ta'a. Oxygenii as jiru immoo 6 godhuudhaaf dirqama as 2 kaa'uu qabna. Yeroo kana aluminiyeemiin maal ta'a? 4 ta'a jechuudha. Aluminium is 4. Okay, san boodarra maal goonaa? Maasii nuu kenname gubbarra kaa'inne step lammaffaarratti mass of aluminium oxide nuu kenname jira. 20.4 gram. San boodarra maal goonaa? Elementii atamii immoo maasii isaa deetermaayin godhuu deemnu maal goonaa? X gubbarra kaa'inne. San boodarra moolaar maasii isaanii barbaannaa jechuudha. Moolaar maasii isaanii jala kaa'inne. Amma moolaar maasii isaanii sanillee maaliin baay'ifnaa? Koofishantiidhaan baay'ifnaa. Moolaar mass of aluminium meeqa? 27 gram per mol. San boodarra kanii fi product irra jirus aluminium oxide dha. Koofishantii 2 qabaa. 2 times san booda aluminiumiin 27 baay'isuu 2 ida'uu oxygenii 3 baay'isuu molar mass of oxygen 16. Yeroo kana maal goonaa? Waliin baay'ifne. Isa kana gisee waliin baay'ifne 2 times 54 ida'uu 3 baay'isuu 16 48 jechuudha. Yeroonii fi 45 fi 48 yeroo nuuf walitti daanu 54 fi 48 okay meeqa ta'a? 12 lama goonee takka qabna 9 ida'uu takka 10 jechuudha. 200 baay'isuu 2 jechuudha. As jalatti 2 baay'isuu 200 204 ta'a jechuudha. 204 giraam per moolidha jechuudha. Yeroo kana amma kophaatti haa gabbaafannu eenyu barbaannaa? Mass of x barbaanna waan ta'eef haa baafannu mee kophaatti. X over 54 gram per mole equals to 20.4 gram over 204 gram per mole. San boodarra criss cross goonaa jechuudha. Criss cross yeroo goonu x times 204 gram per mole equals to 54 gram per mole times 20.4 gram over 204 gram per mole over 200 gram per mole. Isinitti ni mul'ata waan ta'eef isin jalaa barreeffadhaadha. San boodarra gram per mole cancel by gram per mole maal dhufaa? Akkam ta'a? 20.4 times 54 gram san booda over 204 gram per mole dhaamee jira. Kunillee dhaamee jira. As giraamni jira jechuudha. X equals to jettaan akkana dhufaachuu yeroonii fi karaa san hin deemne san boodarra gisee ka gubbaa kana waliin baay'ifnu 2203 tuqaa 2 dhufaa jechuudha. 2203 tuqaa 2 giraama over 204 dhufaa. Isa kana gisee waliif irree meeqa dhufaa? X equals to 10.8 giraama dhufaa jechuudha. Maasii aluminiyeemii 10.8 giraama
hiit gooneet oksijiinii wajjin almuuniyeem oksaayidii giraama 20.8 argachuudhaaf almuuniyeemii giraama 10.8 nu barbaachisaa jechuudha. Almuuniyeemii 10.8 giraamaatu nu barbaachisaa jechuudha. Almuuniyeemii 20 giraama 4 almuuniyeem oksaayidii produce godhuudhaaf. Note that stoichiometry problem can also solve using mole ratio or molar mass conversion factor. The number in conversion factor come from the coefficient balance chemical equation. The example amma akka example itti maasiidhaan eenyuun alaallu mooliidhaan alaallu jechuudha. Mooliidhaan maal jee mooliidhaan maasiidhaan jechuudha. Okay, maal jee what mass of magnesium sulfate. Magnesium sulfate maasii isaa barbaanna x. Amma maal jee what mass of magnesium sulfate will be produced if 4.8 gram of magnesium react with excess sulfuric acid. Magnesiumiin sulfuric acidiidhaa wajjin wal nyaatee magnesium oxide nuu kennuudhaaf magnesium sulfate nuu kennuudhaaf magnesiumii hangam takkaan maasii hangam takkaan nu barbaachisaa jechuudha. Saniif magnesiumii gubbarra x godhannaa. Magnesiumii gubbarra maal goonaa? What mass of magnesium sulfate. Magnesium sulfate maasii hangam takkaa nuu kennuudhaaf yoonii fi magnesiumii 4.8 yoonii fi fayyadamne maasii hangam takkaa jechuudha magnesium sulfateedha. Isa jirurratti 4.8 gram san boodarra maasii isaa gubbaa kaanne isan beenyes maasii gubbaa barreeffanne maaltu nu oofaa? Molar mass of magnesium 24 mooliin hin jiru mooliin takka waan ta'eef takka yeroo kanaan baay'iftu kanuma dhufaa giraam par mool kanii fi isa kanaatiif 24 ida'uu salfarii 32 ida'uu oksijiinii 4 baay'isuu 16 24 ida'uu 32 jechuun 24 ida'uu 32 24 ida'uu 32 56 ida'uu 64 ida'uu 64 dhibbaa fi 20 dhufaa jechuudha. Dhibbaa fi 20 dhufaa jechuudha. Hongisa walitti daanu molar mass of magnesium sulfate dhibbaa fi 20 giraam par moolidha jechuudha. Giraam par mool san boodarra maal goonaa? Maasuma kana kiriskroos goonaa bal'inatti haa baafannu. 4.0 gram over 24 gram per mole equals to x over 120 gram per mole. Amma barbaanna mass of magnesium sulfate hangam takkaatu produce ta'a. Laal gartee yeroonii fi 4.8 giraama magnesiumiin react with success gaa kan ta'e sulfuric acid gaa kan ta'e wajji wal nyaatee magnesium sulfate hangam takka oomishaa isa joosan waliin laallaa jechuudha. Waliin baafnaa jechuudha. Amma yeroo kana kiriskroos goonaa. Kiriskroos yeroo goonu 24 gram per mole x times x equals to 4.8 baay'isuu giraama godhudhu asitti baay'isuu dhibbaa fi 20 gram per mole over 24 gram per mole over 24 gram per mole. Yeroo kana gram per mole cancel by gram per mole 4.8 baay'isuu dhibbaa fi 20 x equals to
4.8 giraama baay'isuu 220 over 24 kana nuu dhufaa jechuudha. Inni kun gizeenii fi waliin baay'ifnee 556 giraama over 24 dhufaa jechuudha. Yeroon fi waliif hir'u meeqa ta'a? 28 giraama dhufaa jechuudha. Gizeenii fi waliif hir'e 24 giraama dhufaa jechuudha. Sikwaalastuu 24 giraama nu dhufaa jechuudha. 24 giraam per moolii maagniziyeem salfeetii giraama 24 oomishamaa jechuudha. Yeroonii fi 4.8 giraam maagniziyeemiin salfariik asiidii saksas ta'e wajjin yeroonii fi wal nyaatu maal oomishaa? 24 giraam maagniziyeem salfeetiitu oomishamaa jechuudha. Akkuma asirratti agartanitti giraamni of maagniziyeemii 4.8 san booda maagniziyeem salfeetii hanga uumamu hin beenyu. San boodarra maal goonaa? Maasii isaa gubbarra kaayannee jira. Steepii tokkoffaarra baalaansii ta'uu isaa cheek goona. Kun already baalaansii waan ta'eef deemnee qabadhaadha. Maali? Maagniziyeemiin takka, haayidiroojiiniin lama, salfariin takka, oksijiinii 4 jalqabaa waan baalaansii ta'eef daayirektii daleenyee isin ammoo dirqama baalaansii ta'uu adda baasuu qabdan osoo hin daleenye dura. Maagniziyeemiin moolar maasii isaa gabatee piriyoodiik irraa inni fudhattaa 24 haa maagniziyeemii asittillee 24 haa salfarii 32 haa oksijiinii 16 baay'isa 64 yeroon walitti daanee 220 kiriskroos baay'ifnee yeroon fi kiriskroos baay'ifnu maal dhufaa? 4.8 baay'isuu 220 hiruu 24 dhufaa 24 giraama dhufaa jechuudha. Eenyu maagniziyeem salfeetiin 24 dhufaa jechuudha. Amma maali inni tokko? Mool reeshoodha jechuudha. Mool reeshoo. In this method, calculations are made in terms of mole. Therefore, the given mass is converted into mole. Maasii nuu kenname as keessatti moolii keessatti maasii nuu kenname jalqaba maalitti deebisuu qabnaa? Moolitti deebisuu qabnaa jechuudha. The obtained mole can be converted back to mass. Moolii harkannee deebisnee ammas maalitti deebisnaa? Maasitti deebisna. Maal jalqaba maasii nuu kenname. Maasii isaan gara moolitti deebisna. Moolii isaan gara maasitti deebisnaa jechuudha. Jalqaba maalitti deebisnaa? Moolii immoo gara maasii barbaannutti jechuudha. Isa kanarratti illee akkuma reefutti isteeppiin jalqabaa maali? Baalaansii keemikaala equationii ta'uu qaba. Inni lammaffaa convert given mass to mole. Maasii nuu kenname gara moolii. Written obtain mole. Moolii nuu kenname san irra barreessinee ni shalleeynaa. San boodarra xidhaaf ni barbaannaa. X gubbaa barreessinaa. X gubbaa barreessinaa. Coefficientii the place of coefficient as the number of moolidha jechuudha. Coefficientiin jalqaba akkasii barreeffamu san gama jalatti maali hima? Moolidha. Further each of substance involved the step amma yoonii fi wanni hin deemne example daleenyee isinii galaa. Okay, example 1.28 how many gram of calcium oxide are needed to react completely with 22 gram of carbon dioxide. Carbon dioxide guutumaa guututti react ta'uudhaaf giraama calcium oxideedha hangam takkaatuun nu barbaachisaa jechuudha. How many gram of calcium oxide are needed to react completely with
22.0 gram of carbon dioxide. Carbon dioxide wajjin giraaman gam takkaa kaalshiyeem oksaayidiin nu barbaachisa. Guutumaa guututti carbon dioxide wajjin wal nyaachisuudhaaf tiizee jiru kana maal goona? Maasii nuu kenname ka carbon dioxide gara maalitti deebisuu qabnaa jalqaba? Gara moolii isteeppii duraati. Isteeppii duraa hojjechuun dura isteeppiin jalqabaa maali? Baalaansii godhu. Kaalshiyeem takka kaarboonii takka oksijiinii sadii maal ta'e baalaansi ta'e jira. Amma san boodarra eenyu daleenyaa maasii nuu kenname ka carbon dioxide gara moolitti deebisnu. Mole is equals to given mass over molar mass. Yeroo kana given mass is 22 over jettaan carbon dioxide molar mass isaa barbaanna. Gram molar mass of carbon dioxide carbon 12 ida'u 2 times 16 carbon dioxide oksijiinii yeroo kana inni kun maal dhufaa 32 ida'u 12 44 jechuudha. 44 gram per mole over 44 gram per mole asitti immoo giraamaa jechuudha. Giraamaan nu kenname waan ta'eef giraamni cancel by gram san boodarra isa kana gizee isa kanaaf irru meeqa dhufaa? Duwwaa tuqaa 5 moolii asin noofte san duwwaa tuqaa 5 jechuudha. Jijjiirree mol is equals to duwwaa tuqaa 5 mol. San boodarra moolii kana eenyurra kaannaa? Kaarboon dioxide irra keenyaa duwwaa tuqaa 5 duwwaa tuqaa 5 mol irra keenyaa. How many gram of calcium oxide? Calcium oxide irra maal keenyaa? X keenya. Amma eega moolii deeffannee maaliin deemnaa? Moolumaan deemnaa jechuudha. Calcium oxide jala 1 mol, oksijiinii jala 1 mol. San booda cross baay'ifnaa jechuudha. Cross gizee baay'ifnu 1 mol X equals to 1 mol times 0.5 mol over 1 mol. Cancel by mol 1 cancel by 1. San booda maal ta'uufaa? X equals to 0.5 mol. 0.5 mol of calcium oxide. Calcium oxide 0.5. Calcium oxide 0.5 mol. Kan harkannee jirra jechuudha. Inni immoo maal nuun jee? How many gram? Maas nu gaafate. Maas yeroo nu gaafate isa kana gara maasitti deebisuu qabna jechuudha. Gara maasitti deebisuudhaaf mol is equals to given mass over molar mass. Amman kan nu gaafate maasii kana nu gaafate. Maasii kana barbaaduuf cross goonaa. Yeroo cross goone maasiin gamas dabaraa. Mass is equals to molin times molar mass akkana dhufaa jechuudha. Amma yeroo kana maal goonaa? Mooliin calcium oxide dha. Duwwaa tuqaa 5 mol baay'isuu molar maasiin isaadha. Ka kaalshiyeemii 40 ida'uu oksijiinii 16 yeroo walitti daballee meeqa ta'a? 56 dhufaa jechuudha. Yeroo walitti daballee 56 dhufaa jechuudha. Okay. Eessattis ni barreessu. Calcium oxide is equals to duwwaa tuqaa 5 mol baay'isuu 56 gram per mol. Moolii as jiru kana moolii kanaan dhaamsi maaltu si'afaa? Giraamiitu si'afaa jechuudha. Giraamii kana isaan kana gizeenii fi waliin baay'ifnu meeqa nu dhufaa? 28 jechuudha. 28 gram of calcium
oxide. Giraama 28 kaalshiyeem oksaayidiitu nu barbaachisaa jechuudha. Guutumaa guututti kaarboon daayoksayidii giraama 22 wajjin guutumaa guututti wal nyaachisuudhaaf giraama 28 kaalshiyeem oksaayidii nu barbaachisaa jechuudha. Akkuma asirra mul'atutti x barreessinee jalqaba maasii nuu kenname 22 san foormulaa kana fayyadamnee given mass over molar mass fayyadamnee gara duwwaa tuqaa shanitti given maasiin 22 hiruu molar maasiin isaadha 44 gizeerree duwwaa tuqaa shan kana nu dhufe eeganii fi duwwaa tuqaa 15 nu dhufe duwwaa tuqaa 15 kana duwwaa tuqaa shanan kana gara maalitti moolii x kanaa barbaaduuf cross goonee akka asirra mul'atutti ni harkanne. Eega harkannee boodarra moolii harkanne sanis gara maasii deebisnee maasii nu gaafate waan ta'eef keenyaa jechuudha. Ifa san boodarra gara isatti aanutti haa ceenu. How many gram of carbon monoxide must react with success iron oxide to produce 28 gram of iron? Isa kanarratti jalqaba baalaansii goonaa jechuudha. Akkamiin iron oxide plus carbon monoxide equals to iron plus carbon dioxide. San boodarra baalaansii goona. Asitti ayiraniin 2 waan ta'eef asittuu oksijiiniin asitti 3 jira. Asitti immoo kaarboonii wal qixxeeffachuudhaaf oksijiinii wal qixxeeffachuudhaaf 3 oksijiinii 6 jira. Kaarbanii 3 jira. Baalaans ta'ee jira. San boodarra maal jee how many gram of carbon dioxide? Carbon dioxide giraama meeqaa nu barbaachisaa? X gubbaa godhannaa. React with excess iron oxide. Iron oxide to produce 28 gram of iron. Ironii giraama 28 oomishuudhaaf kaarboon monoxide giraama hangam takkaatu nu barbaachisaa? San boodarra inni kun moolii waan ta'eef giraama kana gara mooliitti deeffannaa. Mol is equals to given mass over molar mass inneetuma deemnaa jechuudha. Amma yeroo kana given massiin 28 iron immoo molar mass of iron meeqa ta'a? Molar mass of iron 56 jechuudha. 56 jala barreeffannaa. 56 jala barreeffannaa. Yeroo kana duwwaa tuqaa 5 mool. Duwwaa tuqaa 5 moolii keenyu as gubbaa barreeffannaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 sorry qoyi iddoo banaa hambifachuudhaaf duwwaa tuqaa 5 mool. San boodarra maal barbaannaa? Moolii barbaanna waan ta'eef 3 mool 2 mool. San booda maal goonaa? Cross baay'ifnaa. Yeroo cross baay'ifnee 2x mool equals to 3 mool times 0.5 mool over 2 mool. Mol cancelled by mol. San boodarra 3 times 0.5 is 1.5 moolii dhufaa jechuudha. Mooliin dhaame moolii takkasii qabnaa 1.5 over 2 asii qabnaa. Yeroon fi hirree x equals to 0.75 mool dhufaa jechuudha. Maal harkannee iron carbon dioxide 0.5 carbon monoxide 0.5
mool erkanne inni maal nu gaafate giraam nu gaafate giraama deebisuudhaaf inni is equals to given mass over molar mass yeroo kana cross baay'ifna mass is equals to mole times molar mass mole is 0.75 mole times molar mass is molar mass meeqa 28 jechuudha 28 keenyu ka kaarboon monoxide kaarbooniin 12 oksijiiniin 16 gizee walitti daballee 28 giraam per mol akkana jechuudha 0.75 mol times 28 giraam per mol yeroo kana mooliin as jirtu ni dhaama maal ta'uu fa'aa giraamii hafaa yuruunii fi duwwaa tuqaa 75 baay'isuu 28 meeqa nu dhufaa 20 takka giraama dhufaa jechuudha 20 takka giraama dhufaa jechuudha keenyu ka kaarboon monoxide giraama 20 takkaatu nu barbaachisaa jechuudha as keessatti in mole mass problem the amount of one substance is given mole mooliin isaa takkaanuu kan namaa inda the mass of another substance determine maasii kabiraadha dabaafnaa usually giraamaan in mass mole problem dha jechuudha the mass of one substance is given usually in gram in the amount another substance murteessuu dandeenya jechuudha in moolii keessatti refer to relevant source in the solve exercise 1.9 you may use general sequence conversation only for a mole mass calculation follow isa kanaan deemuu qabdanii jechuudha jalqaba irratti mole substance 1 mole substance 2 mole mass of second substance inni kunis kanuma madaleenye how many mole of isa kana needed to generate 160.7 gram of water giraama watariidha hanga kana oomishuudhaaf hangam takkaatu moolii hangam takkaa keessa kanaatu nu barbaachisa jedha amma isa kanarratti baalaansii ta'uu isaa qofa adda baafannaa jechuudha jalqaba 2 carbon 5 hydrogen iddoo takkaa 6 asitti illee 6 baalaansii ta'ee jira oxygen 6 oxygen 3 oxygen as takkaa jira oxygen 6 oxygen 7 oxygen 4 3 baalaansii ta'ee jira kana booda how many mole of isa kana x gubbagoona san boodarra gram of water nuqanne jira giraamii isa kanaa gara maalitti deebisuu qabna gara moolitti haa deebisnu gara moolitti yeroo deebisnu inni is equals to given mass 806.7 giraama hiruu bishaanii jechuun haayidroojiniidhaan 2 iddoo 16 meeqa nu dhufaa 6.7 giraama hiruu 18 meeqa dhufaa 5.9 moolii dhufaa jechuudha keenyu kanii fi bootaa x kanaa jechuudha bootaa watarii gubbarra meeqa kaannaa 5.9 kaannaa jechuudha 5.9 asirratti 5.9 mool san boodarra mooloo fi isa kanaan nu gaafate waan ta'eef over 1 mool over 3 mool san boodarra cross baay'ifnaa 3 mool x equals to 1 mol times 5.9 mol over 3 mol yeroo kana
molii 3 mol cancel by 3 mol cancel by mol takka baay'isuu 5.9 mol over 3 ጊዜ goone walqixani ta'a meeqa dhufaa takka tuqaa 9 moolii dhufaa jechuudha. Meeqa dhufaa takka tuqaa 9 moolii dhufaa jechuudha. Okay, barattoota keenya har'aaf asin nu gahaa isatti aanuuf exersaayisii 1.9 dhaan hanga walitti deebinutti yoo sirriitti tole subscribe godhaa. Barattoota keessaniif illee hiriyaa keessaniif share godhaa isiniin jaa. Galatoomaa.